Saliti Ramon bakkeetti nyaatte bineensi bakkeetti yookiis immoo qollee namni qoonqoodhaan nama adabaa jara keenya takkaa qoonqoodhaan nama adabame nagarreenu. Dhaan hin bitama ta'e. Kanaaf dhalli namaa gatiidhaan hin bitamu. Qarshiidhaanis hin bitamu. Ormaa keessatti peestaalee maramee gatamaa jira. Bor mukaa fi caakkaa yookiis immoo mukaa fi bineensa bulchitu. Ayyaanama sadarkaa kolbuttu gabbuttus nan dinqu waaqayyoon naawaa. Nagaanii fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'ee haalaa fi kallattii isin jirtan hunduma keessatti akkam jirtu fayyaa keessanii anis nyaadhee dhuguuttan jira lammiin koo kumaatamnis narraa dhumuutti jira akkam na fayyaadha. Anis gaddanatti dhagahame yookiis immoo quuqamatti dhagahame ibsachuudhaan dhufe jechuudha. Daqiiqa lamas ta'e sadii akkuma viidiyoo irra argaa jirtanis yookiis iskiriinii irratti argitan kanatti jechuudha. Anaan wanti itti dhagahame yookiis immoo wanti anaan nagube keessa inni jalqabaa maal isinitti fakkaate miidiyaan sagalee uummataati jedhe har'a maaliif rib'ee taa'e? Aangoo qabachuun aangoorra taa'uun uummanni yeroo dhumu uummanni yeroo akka kosiitti gatamu akka nama waan gatii hin qabnetti dhalli namaa yeroo ilaalamutti sana keessatti callisuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Maqaadhaaf moo hojiidhaafidha? Tokko gaaffii guddaan qaba. Aangoorra taa'e seerri aangoorra taa'e dhala namaa cunqursi dhala namaa akka reeffa akka kosiitti gachisiisi reeffa awwaalcha malee hambisi rasaa isaanis gubi barbadeessi sanyii duguugii jedhu eessa jira? Amantaa kam keessa jira? Macheem namni amantaa malee hin jiraatu addunyaa kana kamiyyuu ta'u mee amantaa kam keessa jira? Kan akkas jedhu kan aangoorra jirtu aangoorra kan hin jirres keessattuu ani kan aangoorra jiru baay'ee nagarrama. Lubbuu nuti har'a baasni lubbuu nuti har'a zim jennee ilaallu kun bor gatii guddaa nu kaffalchiisa. Gatii nuti kaffaluu hin dandeenye nu kaffalchiisa jechuudha. Garuu har'a homaa nutti fakkaachuu dhiisuu mala. Har'a maaliif nyaannee dhugna waan ta'eef nutti hin dhaga'amu. Lubbuu badee kanaaf garuu waaqayyo hin farada ka'ee jechuudha. Yeroo sana lafa nutu dhaba jechuudha. Lubbuu darbe miti. Lubbuu peestaalitti Ramon bakkeetti nyaatte bineensi bakkeetti yookiis immoo waalchaatti gatame kositti gatame gubame miti. Kan yeroo sana nuyi warra irra taa'ee ilaalu warra irra quufee xibsii nyaatee warra biddeensaaf itti gannaqee algaa bareedaaf soofaa gaara ciisutu bo'uuf jirra. Garuu osoo erga sagalee uummataatti erga biyyi bulchutu ta'eeti hin bulchine erga jettanii aangoon gadhiisnu jettanii maaliif sagalee uummataa ukkaamsitu maaliif sagalee hin taatan? Biyya keessa yeroo akka hongee rakkoo sanaaf hin darmatamu hongeedhaaf hin darmatamu rasaasni yeroo gadi ba'ee dhaloota ajjeesu zimjanii ta'anii ilaalu. Biyya hombaa keessatti yeroo mana hidhaatti uummanni kee dararamu callee kun maal jechuudha? Okay, uummanni biyya keessaas biyya alaas dhumaa jira du'aa jira. Biyyattiin bor mukaa fi caakkaa qofaan bareeddi. Mukaaf caakkaa qofaan hin dhagaa gurra hin qaba. Kun gaaffii kooti. Namni yoo keessa dhume. Kun gaaffii kooti. Ani akka obbolootaatti dhaamsan isinitti dhaammadhu yoo jiraate uummata keenyaaf sagalee ta'a. 360 300 ammana namni mana hidhaa jiru 100 lakkaa'ama. Yeroo ammaa kana keessa jechuudha. 100 lakkaa'ama. Amma bilbilaan namni baay'een dubbisaan oole. Bilbilaan warra dubbisaa oole hundi isaaniitu ilaa bahariitti illeetu nama gatanii gaariidhaan kana taanii arguurraa jedhu. Warri shumeessii keessaa silaamu kayyafniin kajeelamu. Qoonqoollee namni qoonqoodhaan nama adabaa jara keenya takkaa qoonqoodhaan nama adabame nagarreenu. Kana biratti haadha hoosifattu jirti. Gaatiin addunyaa kanarra dhufe gatii sana immoo dhalli namaa kaffaluu hin danda'u. Osoo dhalli namaa hin bitama ta'ee Hacaaluu Hundeessaa deeffanna ture. Eebbisa addunyaa deeffanna ture. Nadhii deeffanna ture. Daadhii Galaanis deeffanna ture. Garuu deebisuun hin danda'amu. Haadha keenya obboleessa obboleettii keenya darban deebisna ture. Tu qarshiidhaan hin bitama ta'e. Kanaaf dhalli namaa gatiidhaan hin bitamu. Qarshiidhaanis hin bitamu. Qarshiidhaanis hin dhufu. Dhalli namaa al takkaatti kan addunyaa kanarra kalaqee kaa'u rabbi tokkicha yookiis waaqa tokko qofatu addunyaa kanarra kalaqee kaa'a. Kanaaf qarshiidhaan kan hin argamne dhala namaatti akka barbaadan hin haasa'ina. Dhalli namaa yeroo inni akkas dararfamu gadi baatanii sagalee taatanii erga aangoo qabnattanii ummata akkanatti dararfamu ummata mirga dhabe ummata nyaata dhabe ummata qonqodhaan dhumu ummata uffata dhabe ummata ba'ee galma wallaale ummata akka kosiitti gatamaa raammoo nyaachuudhaaf qoshaashaa waalchaatti gad darbatamaa jiru. Sanaaf hin dhaabbannu taanaan nuti maalidha?
Gafire bira mejira marinata Kaniti bochi madabe fumata Mandara la vergo kanke sabute Adara sabake kanata mote Tabeto kolama yesi ekata Uyania datamu matu helata Maranatha, Kankoso, Gavingo, Garuma, Barrico, Marita, Daruma, Gungoma, Irugo, Nanore, Nico, Namayu, Gajera, Boconco, Iako, Nagai, Jesus. Biyya keessa biyya alaas ummanni dhumaa jira ummanni kaan rasaasa waxalama kaan hongeedhaan dhumaa jira kaan maneedhaa keessatti dhumaa jira kaan biyya ormaa keessatti peestaalee maramee gatamaa jira bor mukaa fi caakkaa yookiis immoo mukaa fi bineensa bulchitu moo mukaa bineensa wajjin jiraattu moo biyyi tokko nama malee faayidaa hin qabdu biyyi tokko nama malee hin bareeddu hin miidhagdu yoo lammiin keessa jiraate yoo namni keessa jiraate keessattuu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kan darrafamaa jiran ummata Oromoo qofa miti Amaarree jira Tigireen jira Walaayittaan jira ummata Itoophiyaa walitti jedhame waamamu keessatti hundum sabaaf salammii achi keessatti darrafamutu jira dhimma dhuunfaa mootummaan yoo irraa qabdanii taa'aa furadhaa garuu lammii keenyatti naasa'ina dhala namaatti naasa'ina dhalli namaa gatii guddaatiin addunyaa kanarra dhufe bitamuullee hin danda'u haatiyyeessaa dafqitee daandiirra teessee guddifatteetti har'a garuu ilmi ishee bakkeetti du'aa jira intalli ishee bakkeetti du'aa jirti ulfa guutuu wajjin daa'imni lubbuun darbaa jirti bor biyya hoogganuu kan dandeessu addunyitti jijjiiruu kan dandeessu har'a garuu baatee bakkeetti ba'aa jirti har'a garuu gatamaa jirti qoshaashaa wakee wajjin har'a garuu feestaalii uffatti kanaafiyyuu an dhaamsa kan biraan qabu ummanni kamiyyuu sagalee ta'a yoo sagalee taane biyyi kamiyyuu dirmachuu danda'a yoo inni biyya keessa nu dide biyyi ormaa nu dirmata kun ergaa kooti kallattii kamiiniyyuu walloonni kiristaanaa jilba keessanii fuula waaqayyoo duratti bo'aa kadhadhaa waa'ee lammii keenyaa waa'ee biyya keenya nagaa dhabdi ummanni yookiis immoo biyyi keenya dhagaa lammiin koo rakkatee maali malli biyyaa eenyutti iyyanna nurkaa badee jira wayyoo yaa lammii koo eenyuttan siif iyya yaa rabbi nuuf dirmadhu nu toodhumaa jirra osoo biyya qabnuu dararamaa jirra qoonqoodhaan miidhamtee hin jiru bishaanii of jijjiiruuf jecha kan biyyaa bahani maali badiin keenya maaliif dararamna uffannaan hin jiru lifaafa waadamanii abshiraa lammii koo keessaanii baatanii hadha boris jennee guyyaa lakkoofsifne guyyumarraa boonya imimmaan harcaafne lammiin koo kuni maalumaaf yakkame baay'ee nu dhiphisee keessi koos waadame ay carraa keenya maal yaa jarana kiisa zubaalaatiin gatamne alana kunis fayyaa dhabee mataan dhukkubsatee kunis of wallaalee gara goru dhabee yaa rabbi nuuf birmadhu yaa abbaa iyyeessaa yaa rabbi nuuf birmadhu yaa abbaa iyyeessaa miskiinni kee dhume eessuma nu keessa boonyeerras iyyenee imimmaan harcaafne garumaan gadadoo malee waan agarre yaannis nu dhiphisee biyyi keenya nagaa dhabdee dhiigni lafarraa fooricaa jira dhiigni lafa guutee jira biyya hambaa keessatti ummanni keenya dhumaa jira ummanni keenya peestaaliin gatamaa jira kanaaf kiristaanos lafa jirtanitti kadhadhaa musliimoonnis lafa jirtanitti du'aa godhaa kan waaqeffataas ta'e afaan qabdu kamiin Tigiree ta'e Walaayittaa ta'e Amaaraa ta'e Oromoo ta'e afaan barbaadde dubbadhu afaan barbaaddeen garuu waaqatti iyyadhu sun furmaata nu fiduu danda'a nuti garuu cooknee wanta fidu tokkoyyuu hin qabnu hanga dandeenyu garuu yoo waan biinu dhagee nu dirmachuu danda'a kanaafuu dhimma kooti miidiyaa xiqqoon qaba yuutuubiin koo xiqqoodha feesbuukiin koo xiqqoodha tiktookiin koo xiqqoodha instaagiraamiin koo xiqqoodha jedhi gadi ba'i iyyi sagalee kee dhageessisi yeroo sana furmaanni dhufa kun dhaamsa kooti waliin kormaa'uudhaan wal tajjibantu si